Akkam jirtan hordoftoota keenya kun chaanaalii Fayyaan Fiidhaan egaa akkuma beektan kanaan duras waa'ee fayyaa wajjin qabatan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Chaanaalii kana irratti wantoonni dhiyaatan waa'ee fayyaa wajjin qabatan wanti martinuu kan dhiyaatan ta'uun keessan ni yaadatama. Ammas akkuma kanaan duraatis wantoota fayyaa wajjin qabatan yaaddoo rakkoo fayyaa akkasumas ittisa dhukkuboota garaagaraatii fi rakkoolee xaxaa fayyaa fi rakkoolee fayyaa wajjin qabatan namarra ga'uu danda'an irratti ibsaa fi akkasumas barnoota kan ilaaluudha. Akkasumas immoo fayyummaa keenya akkamitti eeggachuu akka dandeenyu irratti barnoota fi ibsa kan ilaaluudha. Doktoroota yaataane ammas kana fuulduras kan isin ilaallu ta'a. Isinis peejii keenya Fayyaan Fiidhaan jedhu fuula feesbuukii Fayyaan Fiidhaan jedhu feesbuukii irratti nu hordofuu dandeessu bifa barreeffamaan akkaataa isin galuun sabbisnee achirrattis kan isin dabarsaa jirrudha. Fuuldurattis kan isin dabarsudha. Chaanaalii keenya kanas feesbuukii yuutuubii Fayyaan Fiidhaan jedhu kana sabiskiraayib gochuun laayik gochuun nu hordofuudhaan wantoota nu gallakkifnu haala yeroo irratti hundaa'uudhaan barnoota barbaachisaa ta'e toopikii yookiin mata dureewwan hunduma irrattu yaadaa fi yaaddoo keessanitti irratti illee haala yeroo yeroodhaan kan isin dhiyeessinu ta'a. Isin nu hordofuu keessan dhiisina. Har'allee mata duree tokko qabannee dhiyaannee jirra. Nu wajjin tura. Gara mata duree keenya irratti deebiin walqunnamtii saalaatii fi rakkoolee walqunnamtii saalaatiin walqabatan jedha. Egaa walqunnamtii saalaa fi akkasumas rakkooleen kunniin walqunnamtii saalaa egaa akkuma hundumti keessanuu beektan jireenya ilma namaa keessatti kabajamuu fi iddoo guddaa kan qabudha. Yeroo baay'ee akka namoonni yookiin baacaaf dubbatan osoo hin taane walqunnamtii saalaa jireenya dhala namaa keessatti baay'ee murteessaa fi akkasumas kabajamaa fi iddoo guddaa kan qabudha. Egaa namni tokko dhalli isaa yookiin sanyiin isaa akka itti fufu kan taasisu keessaa tokko walqunnamtii saalaati. Akkasumas hariiroo abbaa manaa fi haadha manaa hariiroo jaalawwanii cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Egaa walqunnamtii saalaa jechuun wanta guddaadha, wanta kabajamaadha, iddoo guddaas kan kennamuufidha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni illee dubbatan maalidha walqunnamtii saalaa ifatti ba'anii yookiin akkuma taanetti akkuma iddoon taanettis raawwatamu walqunnamtii saalaa akkuma feettis dubbatamu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf maal nutti agarsiisa walqunnamtii saalaa iddoo guddaa kan qabudha jechuudha. Walqunnamtii saalaa yookiin sirrii yookiin immoo walqunnamtii saalaa fudhatama qaba jedhamee yeroo ilaalamu akka qorannoon garaagaraa agarsiisutti walqunnamtiin saalaa yeroo fedhii namoonni lama fedhii isaaniitiin kan raawwatan ta'ee fi akkasumas isaan lachuu gammachuu kan argatan ta'e jechuudha. Jaroonni lachuu fedhiidhaan kan raawwatanii fi gammachuun jaroota lamaanuu jidduu inni biraa yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan namni walqunnamtii saalaa raawwate san miirri cubbuu yookiin miirri yaaddoon tokko itti dhaga'amuu qabu jechuudha. Kun walqunnamtii saalaa sirriidha jechuudha. Yookiin fudhatama qaba kan jedhu jechuudha. Inni biraa turtii walqunnamtii saalaa namni tokko walqunnamtii saalaa hojjetee turtii hagam turee fayyaa qabeessa yookiin sirriidha jedhamu yookiin noormaalidha kan jedhamu. Akka qorannoo garaagaraatiitti garaagarummaa qabaatus yeroo baay'ee gaadha kan jedhamu. Daqiiqaa 3 hanga 7 yookiin darbees immoo daqiiqaa 4 hanga 8 yoo ta'e yeroo kana keessatti walqunnamtii saalaa kan dhumu ta'e fayyaa qabeessa jedhama. Fidhumaan qofa osoo hin ta'inis kan gaggeeffamu akkuma amma jalqaba irratti isin jenne gammachuun walqunnamtii saalaa argamus gammachuu jarreen lamaaniitu jechuudha. Namni tokko gammadee namni tokko kan yookiin miirri gammachuu kan itti argamu yoo ta'e kunis sirrii akka hin taanedha jechuudha. Egaa haa ta'uti malee hawaasa keenya biratti namoota biratti jechuun walqunnamtii saalaa kabajamaa fi beekamaa fi akkasumas wantoota barbaachisoo jireenya dhala namaa keessaa barbaachisoo ta'anis yeroo baay'ee waa'ee walqunnamtii saalaa kanarratti namoonni baay'ee ifa baasanii mari'atanii yookiin dubbatanii akkasumas namoonni immoo rakkoo walqunnamtii saalaatiin walqabatee rakkoolee yeroo qabaatan yeroo baay'ee namoota mari'aafis gara ogeessa yaalattis hin deemanii yookiin hiriyoota ofiitiinis mari'atanii kanaaf yeroo baay'ee rakkoodhaaf kan saaxilamanidha jechuudha. Qabiyyee keenya ittaan tooseen qabiyyeen keenya ittaan rakkoolee walqunnamtii saalaa walqabatan maal fa'aa kan jedhudha. Rakkooleen walqunnamtii saalaatiin walqabatan rakkoolee baay'eetu jira. Rakkooleen kunniinis yeroo baay'ee
waliin jireenyaa fi hariiroo namoota jiran jidduurratti rakkoo ta'uudhaan yeroo baay'ee kan mul'atanidha. Yeroo baay'ee namoonni dubbachuu baatanis rakkooleen kun haga diigumsa maatiitti kan ga'ullee ni jiraata. Haa ta'uti malee namoonni ifa baasanii dubbatanii haala aadaa keenyarraa yookiin haala namootarraa kaasee namoonni haadha manaa yookiin jaalalliiwwan dubbachuu dhabuurraa rakkoon kun jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoolee kanaaf isaan maal akka ta'e ni ilaalla. Aramoo baruu yooma wal garuu Oromoo arraa yoom wal agarraa. Tokkoffaa irratti walqunnamtii saalaa gochuuf fedhii dhabuu gonkumaa jechuudha. Namoonni fedhii saalaa hojjechuudhaaf qaamni isaanii yookiin fedhiin isaanii jiraachuu dhabuun kunis akka rakkoo walqunnamtii saalaa wal qabatan keessaa tokkodha. Lammaffaan qaamni saalaa dhaabbachuu dadhabu erectile dysfunction kan jedhamu qaamni dhiiraa dhaabbachuu dadhabu. Inni biraa walqunnamtii saalaa dafanii xumuruu yookiin premature ejaculation yookiin early ejaculation jedhu. Walqunnamtii saalaa oduu qaamni faallaa olii ta'e fakkeenyaaf dhiirri oduu raawwachaa jiru dafee fedhii isaa kan guuttatuu fi sanyiin kormaa dafee kan dhangalaasu yoo ta'e dubartoonni fedhii isaanii kan waan hin guuttanneef kunis akka rakkootti jechuudha. Inni biraa akka sadaffaatitti akka arfaffaatitti kan laallamu dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan. Dhukkubbiin guddaan hin jiraatu. Walqunnamtii saalaa yoo raawwatan miira gammachuuti kan nama dhagahamu. Yoo miirri dhukkubbii guddaan kan jiraatu ta'e kunis akka rakkoo fi sababoota rakkoolee garaagaraa wajjin akka wal qabatu kan agarsiisudha. Inni biraa fedhii saalaa xumuruu dadhabuu kan jedhu kun delay ejaculation kan jedhamudha. Yeroo baay'ee sadarkaa dafee sanyiin kormaa namaa ba'uu diduu fi yeroo dheeraa namatti fudhachuu fi gonkumaa immoo ba'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni biraa dhiigni walqunnamtii saalaa yeroo walqunnamtii saalaa gochuuf jennu erga gooneen booda dhugosaa jirru dhiigni kan jiraatu ta'e dhiigni kan dhangala'u ta'e kunis rakkoolee garaagaraa wajjin kan qabatuuf akka rakkootitti kan laallamudha jechuudha. Biraan bariisee migirii daraaree joobii gamatti Obaata feenaan hin jedhiin barriisee nuufuu akka taatu Galaana nu gidduu jira yeeshakee nalleen koomati. Walqunnamtii saalaa egaa akkuma jalqaba irrattis ni jenne rakkoolee walqunnamtii saalaa keessa wal qabatan baay'ee beekamaa fi akkasumas jeequmsaa fi hariiroo namoota jidduu jiru jeequu keessatti gahee isaa kan ba'udha. Egaa rakkooleen walqunnamtii saalaan wal qabatan kanaa fi kanneen birootis ni jiru. Nus tokkoon isaanii bal'inaan kan isin dhiyeessinu ta'a. Kutaa itti aanu keessatti waa'ee rakkoolee walqunnamtii saalaa dafanii xumuruu yookiin premature ejaculation isa jedhama afaan Ingiliffaatiin. Kana jechuun dhangala'aan sanyii kormaa dafee dhangala'uu yookiin bishaan dafee jiguu osoo fedhiin dubartiin guutamin kan jedhudha. Isarratti sababaa fi akkasumas furmaata isaa akkamitti akka of gargaaruu dandeenyuuf mala salphaa ta'ee fi iddoo kamitti akka gargaartan qabannee isin dhiyaanna. Kutaa lammaffaa keenyatti hordofaa. Rakkoolee birootis kutaadhaan kan isin dhiyeessinu ta'a. Kanumaan chaanaalii keenya YouTube subscribe gochuudhaan miseensa ta'uudhaan waa'ee fayyaa irratti hubannoo barnoota isin dabarsinu asumaan hordofaa isin jenna. Fayyaan uummata keenya. Galaana nu gidduu jira yeeshakee nalleen koomati Waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutate Gaafa si jedhee waadaa si galu garuu na dhufa yeeshakee wal argaanii oolu Gaafa si jedhee waadaa si galu garuu na dhufa yeeshakee wal argaanii oolu Egan Oromiyaatti baay'ee yeeshakee karaa